Sisi gada ani narifado itatake male kan biran Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota maatii bultee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata qafaatoo nagaan nabra baay'atees isin bira baay'eetu hunda keessaniif akkam jirtu akkam yeroo kanaan geessanii isin jecha har'amoo haadha koo baay'ee kan jaaladhu fi kan kabaju biree jedhamti ishiin isiniif dhiyeessee jira maaliif fideejuu keessaa hin oolu booddee isinitti himaa annaa gara ishiitti isin dabarsaa ishiidhaan wal baraan isin jedha bireemi nagaa jedhanii hordoftoota keenyanii. Ashama akkam waltan nagaa jirtan akkam jirtu maatiiwwan mana burtee keessa jirtan hundumaafuu kanaan durallee galuun argitanii turtan natti fakkaate nageenyi fi araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani Gaabraaneen jedhama ishiitu bireenaan jedha jechuudha. Har'a migaafii witiif na dhiyeessitee mee yoon danda'e gaafii ishee gaafattu akka hin danda'in na yaala. Yoon dadhabe immoo isinis na gargaartu waan na gargaartan yoo ta'e jechuudha. Nagaan walitti na deebisne. Tole ishii haadha koo kabajamtuu fi jaalatamtuu biree kan dhiyeesseef ingiddii galuu fi narraa jechuudha. Kanaaf ishee wajjin turre jira. Baayansii waggaa lamaaf deemna. Afoo mana tokko wajjin hojjechuu jalqabne. Kanaaf amala koo sirriitti beekuu dandeessi. Waa'ee kan kootiin gaafadha jechuudha. Osoo waan akka keessaan irratti akka deebistu abdiin godhadha. Innaa mee burteen siif burtee ana nama kamiiti? Burtee jechuun garuu gaanii amma isinis garuu kan amantan abdiin qaba. Waan soba tokko waan nan ishiirraa fi ishis deeggarus hin qabu waan nan ishiirraas dhoksus tokko hin qabu. Burtee jechuun anaadha ijoollee ta'e jechuudha duraan dursee bakkee ijoollee koo buufadhee bakkee ijoollee dubara kiyyaa buufadhee ijoollee dubara lamanan qabaa bakkee lamaan isaan ishee tokkicha of bukkee buuseen waggaa lamaa kana amma na ajajamtee ajajadhee kottu deemuun jedhe deemtee as fidoon jedhe naa fiddee oonani hojjaa harkaa qabaadhee akka hojjaan hojjannee naan heeyyamtu kanaafuu waan inni ishee ittiin himu baay'ee hin danda'u garuu Tole ishee galatoome ishee amala burtee keessaa amal ishee nama jechuun amala akkanaa osoo qabaachuu baatteettee kan yaaddume naaf himi lamaan takka dandeesse amala kan koo keessaa kan sitti hin tolle osoo amala kana sirreeffattee kan jettu qabda. Homaa tokko qabu hin beeku waan hunda garaa keessatti baadhattee iddoo isa ibsattee haasoftee dasneedha. Waan biraa garuu uummata koo waan hir'ate hin qabu aaninsa waan ma jirtuun hima uumaa waan jiru. Ishee tole amala ishee keessaa sitti tolu lama naa ibsi annas sitti tolu jechuudha lama naaf ibsi. Tokkoffaani tokko namni guddisa ba'a ture tokko guddisarraallee tolte ta'a. Yoo namni dubbatee dubbisa nama ficcisiiftu malee hedduu keessa seentu nama ficcisiifti jechuudha. Hedduu keessan kuttee waree biraa keessan seentu tokko isaa lammaffaan immoo waan fe'anis itti dubbatan hin dandeessi nama ifattu dandeettii baay'ee qabdi hiriyoota ishee wajjin hin jiraachuu hin dandeessi jechuudha. Hayyee ishee galatoomi. Burteenii ni aartii jedhama. Kami seberati nanaran jechuun mee yoo aarte argeen beeku garuu xinnoo ishee yoo aarte bakkee tokkotti bichaa jetti malee waan biraa maan jettu hin dubbattu afaan hin dubbattu ija baafti malee waan biraa jetti malee waan biraa waan tokko hin dubbattu. Ishee burteen akkam obsa qabdi? Baay'ee dhibbatti obsa guddaa qabdi ammallee irra siyaa tursiisu. Obsa guddaa qabda ammallee akkasumatti itti fufii itti jiraadhu sin jedha. Tole ishee guddaasaa galatoomii sin jedha. Ishee na gorsime ana qofaaf osoo hin taane ijoollee biyya hambaa jiraniif akkuma kiyyaa shamara taanii biyya hambaa keessa jechuudha kan baanii jechuudha. Anuma wajjiniin mee gorsaan of dabarsii akka haadhummaatti jechuudha haala ijoollee akkuma dhageessanii mee ijoollee biyya arabaa jiran kanaafis gorsa akka dabarsitu si gaafadha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan hundi keessanuu haa ta'u anumaanuu dabalee immoo nama guddaas ta'uu danda'a. Ijoolleen
ጊዜ amma miidiyaa irratti akkuma dhageessanii garuu baay'eerallee dandeewu baadhee gaariidha. Waan hojjettan tokkoffaa warri keenya warri keessanis anumaan dabalee jechuudha. Gazaba ijoollee keenya hin quufnu ጊዜ እንደሆነ ከነን ደስ ዲዳ jechuudha. Isin immoo guduufattanii raawwattanii biyya ormaa keessa dhimee hojii jechuu dhufa malee itti jiraachuuf miti jireenyi biyyuma keenyatu nuu ta'a. Gazaba keechaan guduufattanii rabbiin immoo barakaa isinii kennee biyyatti akka galtan. Lammaffaan immoo odoo waan nama aarsu tokko illee hoo ta'ee hiriyoota keessanii nama lama sadii taatanii hojjechuu dandeechu. Wal dandeettiin inni guddaan wal dandeettiidha. Wal dandeettii obsitanii walii galtanii wal deeggartanii akka alagaan isin keessa isin taazabnee jechuudha. Of dandeessanii walii galtanii akka jiraattan isin gorsaa. Kana caalaa rabbiga barakaa isinii haa kennu fayyaa isinii haa kennu. Nagaan isin fichisiisee biyyatti isin haa galchu warra keessanii walitti isin haa makuun jedha. Amiin. Ashii guddaa isaa galatoomii. Dhugaasuudhaa fi waan na bukkee jirtuuf miti haadha jabduudha. Haadha hundaafuu fakkeenya hin taate yaada. Rabbi ijoollee kan keessan nagaa si haa galchu. Asuma immoo hundi keessanuu warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessanuu amantii keessaniin kadhannaa godhaa fi du'aa godhaa fi akka isheen nagaadhaan biyya isheetti galtu ijoollee isheetti maatii isheetti akka isheen makamtu kadhannaa guddaa akka godhataniif isinirraa kabajaan jaalalaan isin gaafadha. Qophiin keenya har'aa isa kana jechuudha. Hundi keessanuu yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatinaadha. Mee dhuma isaa irratti waan dhaabsitu qabda? Waan dhaamaan qaba maatiiwwan burteetiif jabaadhaa wal jajjabeessaa hiriyoota baay'eedha isinii nan nagaa gisee hundaa garuu jajjabaadhaa wal jajjabeessaa isiniin jedha. Ka viidiyoo ishee kanallee laayik kooment godhaa fi jiraadhaa horaa bulaa. Hayyesheenis baay'ee si jaalanna. Baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja akka haadha kootti qixan si ilaala. Umriidhaa dheeradhu. Yoo waaqayyo jedhes immoo biyyatti akka wal agarrus abdii guddaan qaba. Kanumaan jedha viidiyoon keenya har'aa isa kana fakkaata. Jiraadhaa. Nuuf jiraadhaa horaa bulaa. Baay'ee baay'ee. Jiraadhaa. Amiin. Taamboddi shaallah akka bishaallee. Baay'ee baay'ee.